Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota hiyyaa arraan tanawaan bareedaa tokkoon qabadde isinii dhiyaadhee jira. Innis maali yoo jettan, haala kamiin iskiriin riikardii godhuu dandeenye waan tokko fakkeenyaaf haalaan asirratti isin agarsiisaa isin barsiisu kanatti iskiriin riikardiidhaan nama barsiisuu dandeenya waan jiru isin agarsiisaa hanqadhuma qophii xiyyaatti na faana tura. Waan salphaadha maaliif irra baay'een keessan ni beektanii isin agarsiisuudhaaf. Innis maali yoo jennee kunoo asiin pilaayistoorii keessa gasseentanii dhiifama naa godhaa. Pilaayistoorii keessa gasseentaniiti maal jettanii barreessitanii iskiriin riikaarder riikaardiing bakka iskiriin riikaardiing jettaniitu itti gadhooytanii kunoo akkuma mul'achaa jiru wanti kun ni mul'ata. Iskiriin riikaarder isa hundarra inni filatamaan isa kana laal. Iskiriin riikaarder meeggabaayitii 16 isa cufarra filatama. Akkasuma iddoo biraa takka teessanii yookaan ammaan tana tiktooka gubbaarraa liivii akkuma jirutti yuutuubii irratti dabarsuu dandeessanii jechuudha. Waan kanaani asiin gabbuufattanii jechuu waan kana laamstaan afaan kiyya guutamee jira. Akkuma asirra mul'achaa jiru asirratti akkas gootanii jechuudha. Amma asirra yoo ilaaltan amma isaanii waraabaa jira jechuudha. Gabbuufattanii waan tokkollee naman dhibu itti fayyadamuu dandeessan karuma salphaan yeroo isinirrallee hin gubu ofirrallee hin gubu kana fakkaata. Galatooma laayik sheer sabiskiraayib jaansanillee godha. Nu guddisaa walaa guddifnu isiniin jaa guddaa tokko naa galatooma akkasuma yaadallee qabaattan nuuf